Eshi nagaan waaqayyoo isiniifaa baay'atu akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti waaqayyoo na eebbifamu har'ammoo dhufeen jira viidiyoo isinii waraba jedheeni dhiifama isinirraa babbadee dubbatti deddeebi'ee jira dhiifamaan isiniin jedhagaa haala Itoophiyaati haala jireenya Itoophiyaa waan adda godheetiitti immoo haa ta'u dhufe ammas hin danda'ama እና asumaan immoo meeshaa hajajachuu ijoolleen barbaadan lakkoofsi kooduu 963 9661 84 na bilbiltanii karaa WhatsAppis karaa Imoos haa ta'u Telegiraamii na dubbisuu dandeessu. Koomantiis immoo ilaalee isinii deebisuun danda'a. Na jechuudha. Manatti ol deebi'ee nyaachuudha dhugaa. Waan beeku furda'ee gawa qabsa. Warri na habaaruu qachuu kanaaf jedhee waan meeqa kana isa maal jedhaman akkatti furdadha. Aku ilah tino formina akka Dubai tokko deddeebisaan jira. Ya Yesuus. Gateetti baase. Ma baro dhufte mana injina. Nyaata nyaata. Andura dampigne. Dubai sinnaan jiru. Ruuzi baay'ee nyaadhu. Isan namee tokko jedha. Biyya Dubai naan jiru Naskaafee fi Haannanii dhugaa. Inqulaalidha yoo. Nyaata waxii kuduraa walitti waxameen ala foon mannaa hojjetanii as natti fidanii jibbisiis. Dadhabee fa'iinaan alaa dhufe dhugaa baay'een intini jedha. Loolii jiru. Biyya keenyatti hojjetamteen jedha. Natti fakkaate. Intila tokko ishiin kun birrii 20. Yatimaatim ta'am jechuu isaatiidha. Way yatamatta. Itoophiyaatti hojjetame natti fakkaate. Yes, on fasting. Anyways, otoo isaa kan qaaraan nama gubuun jira, otoo isaa ta'e baay'ee tokkoon jaaladha. And anyways, nyaanna adaraa keessan ooman isiniin jedha. Isi tokkoon bitee fixee dhugaa asitti karameellaa miti chookoleetidha. Chookoleetidha jechuudha. Hojiidha gala ishiin kun birrii 3 tokkitiin ishee yoo tokko bitachuu barbaadanii garuu ishiin bitee jiran. Isa hundumaa keekeetu nyaadhuun. Fixee mana kaayee jechuudha. Inna akkasii nyaata Dubaayittis kana nyaadhayu Itoophiyaan mudda dhufe juusidha. Dhugaa waaqayyo. Dhugaa waaqa jechuun ofumaaf ofitti fayyaa hin qabuun jedhannaa tokko biddeen tokko 3 itti deebi'ee nyaadha. Har'allee jechuudha. Soba waan hin qabne namni na argin beeka. Tokko gisee 3 malee gimmaasha ofii danaa maxaragee nyaadheen ka'u. Tufalli dhufe. Semua kan nanya teman-teman murani kuno jiran. Kemudian tak kedua sadia kedua favorit muru isa lama yang fit dua basi nantara budas ne. Kan kira nak. Uga kayak ni nyata je dalam itu kedua kan lari faedah. Nah baka gen juicy semua masyaallah juicy kabiti sobrishi motor mati sok udah cudan deh suguya dan apa malif setani. Bergit fridging kabu fridging ganam bita fridging meeshaa don kaun abaafin bitu me kana bartani amma manni jaaramutti saje baka jala demaddamin ta'a jiran meeshaa gan bita don kaun kuma qabon karaatti warra waan qabne እና juice akkamiin godha seetan amma fakkeenyaan gabaa suuqiidhaan bitu gabaan dhaqa gabaa dhaqee avokaadoo warra manaa fidanin beekamu waan ta'eef baay'isee bita jiraan bita innaan isin jiru kan nama galchitanii fayyadamtan otoo hin taane kan reefu guuranii fidan sanan bitaa boru lama bilchaataa yookiin 3 bilchaataa iftaan akkasii tan fuudhee hojjetadha. Sisteemaan isee itti masinis maaliif otoo firiijii qabadhe rakkoon qabu eeus bittanii mana keessu miti kana ani jiraan bitaa jechuudha. Amma akkasiin godha siniin jechuu kooti avokaadoo baay'isee biteen har'a tokko bilchaata gizee tokko bilchaatu waan ta'eef boru lama iftaan lama alfiree lama juusii dhufe jechuudha. Maangoos akkasuma. Burtukaana biyya keenyatti baay'een argattanii so baay'een fayyadamu. Normaalii nyaachuu ishii malee juusii isaan fayyadamu. Maaliif qomxox loomii jejjedha. Bargit gani nama barbaachisaa viitaamin C dha loomii fi burtukaanaa ta'u yoo fayyadamtan bareeda gin normaalii nyaachuu ta'e malee juusiidhaan ta'a jechuudha. Maangoon avokaadoon paappaayaan gin Papayaan baay'een turu. Xaalli dhuma fayyadamas.
إننا إسان الرفاهية دم إتوني سفاهية دم بعد ما دين كان أنا لا وقال سنين جدا وان توكو جدا وان توكو يجدا سوكي أبتي مو مانغوس يون فايدة مو جلس دسنا جدا درو مان قبيتو جدا يوكي هرّا يوكي بنامنا تونتاني جدا كان أفسد فايدة ما جالتي مالس لا يونا ديميرات هون جدا سراتان كورت مرات كنا ديمينا كنا تقلق ودي بالي وابران قابو إنا نياتا متي إنا برا متي كذا كنا ما قولوا نياتشوس قالوا فايدة قاو نياتا برقة فردة تاني لك alla danger جن إنا نياتا جابيسون بايسا فكاتا ننرجع كنا مهن وفق الله وتيو أما سنين جاتون بربادي anyways بسكوتي اللي بقى إنجالة موني بسكوتو دس بقى وان كش إنياتا مالي سمان جالة نسوي بسكوتي بقى إنجالة نسوي جن وانياتا ماني يكا أكاوي يجود دابو كله منامن فيديو نقول مالي منك نجد أساسا فيديو نقول بس ساعتي نركب وركودا وجي منامن جه ساعتين تاي سوارابون كابو قلقلو تأمو نتي تولو يونا بيتشنا نتأنا كان نيسا شورا بسكوتي بقرو باينيا نو يرو توك يونا بيتشا جدي سايو كان كريمي كابونيا أنا كسي سلا يونا تونجوسي فايدة مبادئ ديميرا إجوني ربا جرتا مالغو شوكا ودوسي تاني واتو كوسيتي مجابيس وقاواك أيوة شورا أنا نيدو سنة بيكتو متى نيدو سون إثيوبيا كيسا سرماني قدّا هنرجعو إيشين تكون تكاشون تكون وكأيو بريكوما لما كوما إبتر وكوما إبسديت تربي لما رفع دمتان يعني فكينيا يربا ابن بيتا تربي لما تشوف إسابيامو نورمالي ما برات بدي normally mon gurguramu leetiraan yookiin nikeelii nan bitadhe hojjettan biyya keenya rakkisa miskiinni ganama kan dhaabatu nikeelii baateessuma orofaadha hin dhumaa orofaa qabuudha ganamu jaaladhu waan akkasii gara kootiin jedha dhugaa waaqe kontraata yoo qabdan fixeeti isin eegaatti cufee baamnaaman jecha addas isin jiru kanaafi maaliif isin jedhe aannan niidoo sana ساعتها فيدما يودو واسا دفستاني وجوهن جالن ديفستاني قريسيفتاني بونا اللي تناقا وانت اللي تناقا مالي آنا سنة إذن وهون تاقا وابرا كيسان قلمالي يروتو كنا نقوبه نبرباچي سقاموتا كيسا وان نهرقاتي وان جروفي كالشيم بوتاشيم ايران وان ميك ايجودا فيتامين دي مال كان هانن سنر بريفمي جرو نا بريفمي وان كان فيدا من جان وان سنه بيتين ننفدو كينو كريستوسين دوكي والبركيك ابيسين تغرسيس كان بريفما هانن سنر جرو نيدو اچود قوريچنا ني بيتدر جرا اگدي دران فيدا ما وانت فدن ايثيوبيا غلي نيراتي چود اوغالا مكيست مالف يفيدا من كان وان ما هانن جدو قبن قبوم ايثيوبيا كيس دنگلي شيني كلم بتن يوم بيتجاهنا رجع كاس إير براك إننا نكفيدين نما يو كان مو نرجع يسمع دوار رمون بنانا دتي وجابويا ويا بق كناف نيدوسن ورّا شجرة نيدوسن أو في كيساني بتاع وجرين كمان هنكابو مو برجت قول عرباون دقوته الدو كان سرما ترفيد أم بيكتو سينو كناف نيدوسن هنم برار نورمال هنم فريشين فيا دمينا نيدو سنة فايدة نيدون أسيتما هم هانن كمو ركاس فكينيا ركاس ونسنينجن قدي بوada garu نيدو سنة percentage sadin قدي قلت بالي جرا شو مالف وانت فايدة سكيس جروتو بايدا توكم يا غرغر ما نرجتان قريتنا حاجة جامي سنة رتي بريفما مو دودا دوبا نيدو أسا نيدو سنة دبيسا توكم كالسيوم بوتاسيوم ايرون فيتامين A فيتامين B6 فيتامين B11 فوليك اسيد منامن
qorichicha irra isuma jira sila sanaan naa kenname kunis sila sana jechuudha. Kanaaf niidoo fayyadama ganama fa'ii kun akkas godha. Ani innaan Dubaay jiru niidoo sana jechuudha. Manka sadii burcuqootti naqeen burcuqoo isa guddaa yookiin afuritti naqeen sukkaaratti naqeen bishaan danfisee danfee amma walakkaa isaatitti bishaan sanaaniin nyaachisaa jechuudha. Amma naannan danfisu isuma nas keessatti bishaan ho'aa irratti naqa. Bishaan ho'aa isaan daqiiqaa lama teessiseen bishaan qorraa irratti naqa jechuudha. Oganaa danfisee jechuu keessan sa'aatii tokko gadi isiniin qorru. Aannan ho'aa immoo dhugdan warri borci balleessuu barbaadan rakkoo hin qabu waan ho'aa yoo dhugdan. Warri immoo garaa akka keenya duubatti tiltiffette maal balleessu ture. Han borci baasetumaan beeku waan ta'eef. Naa akkasitti fayyadama yookaan immoo dafa danfisa firiijii keessa kaa'aa daddafaati. Yookiin immoo intini jechuudha. Tallaaja keessa jechuudha. Akka dafee qoru namatti dhufuu danda'a. Ganamaan niidoo dhuddii jedhu yoo ta'e waan ta'e karaa ittiin dhuddan dhabuu dandeessu biyya ormaa hundumti keenya waan argine wanta addaan jiru. Isuma nana goluma nan argedha isinis kan keessa jirtu waan ta'eef. Fuuldura isaanitti dhuguun immoo isaanitti waan biraa fakkaata waan ta'eef guyyaa guyyaan fayyadamaa jiraannan. Yoo kan isaanii dhumese ofii keessanii bitaa fayyadama dhugaa waaqan isiniin jedha. Maaluma fayyadamuurra aannan sana fayyadama. So kanaafin isiniin jedhe raanfatta isa fidattiran hin ta'ina. Bisila nyaadhe garuu chipsii kana duraan hin nyaadhe iddoo sana ta'e. Biskuutii kana nyaadhe. Kanaaf fayyadama aannan sana. Yoo na jabaattanii edaa hojjechuun keessan isaaf ani humna hin qabu hin nyaadhu akkamiin jedhan. Hindiin dhugaa waaqayyo saanii akkanatti tokkotti waxii isaa tartee wanta yoogaartii itittuu isa irratti naqxeetti ruuzii kiiloo tokko fiddee xarraga gootee akkatti nyaata isaanuu beektu kan godhanii facaq godhanii nyaatu fixxe. Ani maalaan godhaan jechaa ture dhugaa waaqayyo. Hijumaan naan arguu ciqqina godha osurumaa moona. So idaa sana fayyade. Achitti ganama immoo hojiin hojjedhu isinitti meera biyya hambaa keessatti. Iddoo meeqan dhaqa mana barumsa. Kudha lamattiin kaa'arri barraayyuu akkana baana. Sana booda tokkotti fuudhee deemuu jammara ijoollee. Yookiin akkam turre tokkoof walakkaa. Maaliif mana barumsaa iddoo sadii sadanuu tokko garanaa tokko garas. Inni kan daqiiqaa 20 deemamu inni kaan 40 kan deemamu jira jechuudha. So dafeen buusa. Bargit sa'aatii amma isaan geessee dura buusu manni barumsaan isaa qabu. Lama dura buusuun qaba. Isa tokko lama qaqqabu jechuudha. Isa zoorii makiina najaan jessee akkana jedheenyaan dhufu waan tokko nan barbaadu. Waan tokko ton du'eenya. Waaqa. Fiigee dhufeen aannan sana fi maabiraatiidha isiniin jedhe. Aannan sanaa fi gaafa hundumaa immoo fayyadamu garuu aannan sana burcuqoo guddaa isaatti qopheeffadhe dhaqee sa'aatii 4 taans deebi'a akka dhugaan isiniin jedha kan suuratiin kan inni akkana jedhe Dubaay hin beektu noo'a zooraa hooltan immoo naaftan juu isiniin jedha sana biraan har'ina dammaan si okay ayiraan yoo beektan isa waan hin qabuuf lafti gizee baay'ee naan mara kanaaf bakka juuwinaan jedha ture nyaachuu maanyuu hin danda'u jechuudha. So inqulaali lamachirra kaayatan amma danfee bilchaatutti anaannanicha dhugaa. Gin lafarra rafa. Yoon deebi'ee rafe immoo dafqee du'e jechuudha. Lafarra rafeen achuma inqulaali bilchaatu. Inqulaali isaan lachanuu akkamatti nyaadha yookiin. Nama qixxaa fuudhee nyaachuu midhaan hin jiru ganama naa bira. Achitti jechuudha. Gaaf kaan immoo dinnicha fa'i nafeela. Dhugaa. Nyaadha akka namatti inni waan ta'e keessa bu'ee gaaf kaan immoo mindino pancake amma kan rukutan daakuu jedheen 4 nan baasa naal raafe ishiin guddoon nyaatti ishee hin geessu kan kana nyaadha maa hojjettallee naan hin jedhan surumaa hojjedhee agarsiisee rakkoo qabu isaan biratti akkasii isa ganama waan ta'e qopheeffatee inqulaalii garagalchanii qixxaa keessa buusanii dhugaan danda'u. So isatu nama miidha. Innaa sanarra immoo har'a miidhamtu innaa galtan biyya keessanii. Haalli biyya immoo rakkisaadha.
Naasiin inja waan nyaatamu dhabamu osoo hin taane akkaataatti qopheeffattan iddoo fiddan. Fakkiin waan fayyadamuun jedhee suuqii walisoo kana keessa wanti hin dhabu guute. Hojjetachuu osoo dandeessu jechuudha. Finfinneen dhaqe malee nama chiiz kan biizan hojjetamu abadan hin argadhu biyya kana keessatti. Indaaqoo qalamee qophaa'e hin argadhu biyya kana keessatti. Utuman qabaadhe jechuudha. Utuman qopheessuu ka'e. Akkam suuqii gurguddaa wayii keessa jira malee chookoleetii waan akkasii waan qixxaatti dibanii nyaatan hin argattu. Dirqama sigaa tiraanspoortii baasee deemuu qaba. Itoophiyaan immoo bal'oodha. Biyyaan baammoo golum hunduma jira wanta ati barbaaddee bitattu jechuudha. Kanaaf rakkisaadha. Biyya keenya immoo baay'ee ulfaata hundumtuuyyuu achitti of miitan ar'annaa galtan simmiidha. Yeroo galtan bargixi nyaatan dandeessanii tokkoffaa namoota tokko malee namni nyaatatti hin baru dafee kanuma nyaannee keessaa baanedha. Garuu kanuma keessatti guddannee keessaa baane akka waan asitti guddannee sitti ta'a qilleensillee akka waan asitti maa duraan hin takka argitee hin beekne akkasitti ta'a. Nyaata ittaa qilleensa ittaa wal rukutee mulumaayyuu xumuzzi godha gisee tokko namatti beeku surma kan jedhu jechuudha. Amma ijoollee magaalaa irraa na wayya immoo magaalaa saayinsii hin jedhu Finfinnee irraa na wayya dhugaa waaqayyo. Tan beeka. Kanaafi itti wallaaluu waan hin jiru namni tokko duraan nyaachuun beektuyyuu asitti eessatti guddattee namni siin jedhu. Asumattan guddadheeti. Deemtee waggaa 4-5 waan sana hojjaan hin argine qilleensi kan bira amma Dubaayis mukti akkaatiin urgufamtu qilleensi hin jiru waan akkatti sukkaamsan jejjera. Hindaaf qita bishaan hin cuunfita nan cuunfaa nama 12 uffata koo nan cuunfa kennan shittaan qabu waan jedhu. Isum keessan jiraadhe nagaan qaba garuu fuulli koo bareedduu guutuu nagaa fayyaa hojii humnaa waliin hojjeta. Gin immoo Itoophiyaa dhufee tuman taa'u xumuus tuman taa'u fuulli na gubata tuman taa'uun huuqan tuman taa'uun daddaba qilleensa yoon bayuu xilaa malee hineetan yoo xilaa qabatte sachumatti laafta qilleensi isaa gargari aduudhuma ta'ee qilleensi isaa humnaamin inni raanfatta gidduu kanaatti sayya. Malee akka waan keessatti guddanne namni akkasti nama yaada namni tokko jechuudha. Dhufee ji'a lamaan booda daaraa argitan suuraa koo ilaaluu dandeessu. Suree immoo naa baruutti jira malee jechuudha. Amma ji'a lamatti yoo akkasumatti tuman jedhu sana booda yaada faana kaalkuleet gochuu faana herreega jiraachuu laayifii faana bakka waan jiraachuuf karoorsitu xinnoo yoo yaadutti ittiin burkutu. Dhugaa hin ta'u jechuudha. Ani mataa kootti gobaziidha dhugaa. Dhugaa waaqa beekan surmaani. Maaliif isinitti fakkaata? Hojiin barbaada hojii hojjechuu minaamin. Asan kaadhiin kadha minaamin na yaada minaamin herreega. Bakka viidiyoo waraabu malee maatii gargaaruudhaaf waan ta'eef fiiga ijoollee obbolootun koo waan tokko. Gin otoo zim jedhee manuma taa'ee mee warra manatti taa'u laala omaa jijjiira manarraa naddan jiru. Isa keessanummoo ani maan jedhu jedhee of ilaala. Dhugaa maan jedhu jedhee of madaala. Kanumaa otoo hojjetu mana muka taa'ee argaan jira waan ta'e balaa dhufe. Innis immoo hir'ina wayii baay'ee amna ol akkaataatti jiraatu wallaalee otoo hin taane harkaa warri kutee garuu siistamicha itti fayyadamu. Dhugaa namoota tokko naanna laalanii dhufanii na biraatti jira. Alaa dhufanii naan jedhu jedhanii natti gola. Immoo naan jedhu ijoolleen na bira dhufu siniin jedheera. Viidiyoo waraabanii sodaatu siniin jedheera rakkinaafuu of mul'isuun barbaadanii seenaa biraan kaa'u. Ishiin alaa dhufte yoo ana booda kan dhufe ginuma waan ta'e kan ta'e jira. Xinnoo siistamni itti fayyadamu. Garagarii inuma nama harkaa warra kutaa garuu ati immoo jabeessitee yoo qabatte maan jedhu. An surmaami bika kan uffadhe akkana godhadhe viidiyoo irra naan uffee isaatiin qabu. Dhugaa waaqa
Simye kan narraafun siqqoo ka'ee waraabuu yaamane namni sobee karaa duubaa rakkin immoo viidiyoo irra taa'u ansurmaayyuu ala namba normaal viidiyoon ala zana ilfadha waaqa nama toonu fadhee ala bee reefu dhufte torbee reefu dhufte naan jedhu jechuun reefu ji'a asa kana keessa minaaman waggaa lama gahee jedhan gurra numuriin kanaan jedhu maaliif seeraan jedhee ba garuu nam viidiyoo waraabummaa isaatiin qabu. Kanaafi naa isiniin jedhu fakka baduu gootoo hin taane Itoophiyaa keessatti jiraachuu baate sinuma nama qora. Alaannaa dhuftanii garuu siistamni simbira jira. Hojii hojjechuufis hanxinnoo ishee siruma amma suuqii gaappii gochuufanii hojii dadhabsiisadhaa bargin innaan isiniin jedhu xinnaa wayyoo yattan suuqiin hin ulfaata. Kanattiin waa'ee yaadaa jira. Asiin tarii masaru. Naa kana booda bakka kun isin gugguuta. Sagalee sitti dheeresse. Yaada gaafii yoo qabaattan naa barreessaa. Meeshaa jechuu barbaadanis. Naa bilbiltanii na dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa kuwaas jala isiniifan barreessaan isiniin jedha. Nagaatti oola.